Kamitii TikTok irra taa'uun immoo beektaa nama bakka sa'aatii nama baay'eetu si ilaala beektaa miti abbaan ilaala firriin ilaala obboleessin ilaala ijoolleen keenya illee boru nu ilaalu beektaa miti isa sana riisii keessa galleetu as galle taanaan immoo fayyadamuu qabna yaada beektaa miti Yohaanis. Hawi please buruke meegze takka dhaabi Hawi please maala lubbuu na gargaarii. Mantat. Awi Saudi jira unitin tiya durano setuman ufe beita setuman ufe jini no nukusati ofuma saniti kampani jala gize sanna basani kama mata santi na hojjechisani ani amma kontrata kofinne engadde mile darbes barinati cuftena oljite minana keni nesin jeden ture yukazana shortat dawalatu nan jenne ani dawala ne shortatis ofuma shitis kasaati jolen shi dufnan bante ani mana kan ademu qaba jedhe tuma murteeffadhe amma mo mallan jetti ani tiketti si morera boletti si gecha shoferi nan jetti ma jechuudha me lubbu kana menatti maalin godhaawi rakkoota kun biyya suudii keessattuu nama barbaadan jira rakkoota kun qabu afshari waan tokko simboolsisin kuyeetii nan si fidaan kuyeetii kan nama rakkoon qabu areno naafiti jedhembe mana kana nagumaan bauna wayya tiketti ofuma shiti murteeffitti haa ta'u tasgabbaay baga tikeetii murteessii fidde kan tikeetii murteessii fidu damoota kiraa fida ati asitti jechuudhaan akkamittiin arabaa wajjin walii galtame waan isheen siin jettu olitti hojjettamoo ituu isheen siree jiruun hojjettumoo akkami haalli kennatti eenyummaa kenna barsiise tattaaf godhaa kumisii amma fakkeenyaa fi nam tokko akkattiin madaamee wajjin walii galuu qaba. Silkii isaatii 24 fayyadamtuu jibbuu dandeessi. Ganama gizeedhaan irriba keerraa kaatee hojii hojjechuu kee barbaaduu dandeessi. Arabni nurraa waan baay'ee barbaada sii galee. No, inni dhukkubsatti akkasii miti dhukkubsatti jaa miti. Hojii miti barra hojii irratti namni hojii ana sarratanyaan nabichaa miti Itoophiyaan jira waa'ee isaatii miti lubbuu inni dhukkuba. Baay'ee dhukkuba dhugaa. Si dhageechuu kanuma ofii malee yoo iyyitu Ingiliffas nan danda'a Arabiifas nan danda'a. Inni iyyiti bakka iyyeessuma ishiiti. Obsan qabdu si dhageeffattu jettee duduute. Isin araba hojjechuudhaaf iyyuu karoora keessa jirtusi. Arabni waan inni jedhe okay mama itti bira dabarta malee lakki kun kana miti isin hubachiisa. Fakkeenyaa fi kuni mastaawutii jedhama sii galee kun mastaawutii waan jedhamuu fi kun mastaawutii akka ta'eetiin amanuu qabda malee akkattiin sin gadhiisutti araba dhaabatte gara akkasitti. No sirratti daffaat ben aannan ejjetaan miini qulqulloofne jettet aannan kushiina keessatti guyyaa meeqa ijana balleessite oolte mi'a ejjetaan darbiti saayinoota darbiti. Okay rakkoon qabu maama nan sirreessatteen immoo ati dhaabattee kunoo kuni kanadha godheeratti dhaabattee hubachiista. Baay'ee hubachiisuun barbaadu. Si jammar hubachuu dhimmuma keetuun qabdu ishiin fiigdee deemte si jala sirratti darbite. Ani si jammar najjeessi sodaadheeyyuu osuma isaayyuu hin ta'in. Ati maal balleessite? Shawwaamtuun balleessiniin iyyuutu lafaa kaate. Na dhaggeeffadhu ana bichaa miti yoo barbaadde micayyoo iyyuu siifan fide jirti Itoophiyaan ana bichaa miti Arabiin beekanas Amaariffaan. Hojinaaf siifan. Rakkoo hin keessan maalidha? Arabni lafaa kaatee namatti dubbatu ishii jettanii yoo bira dabartanii arabni lafaa kaatee namatti dubbatu badii tokko argite ta'uu danda'a malee. Giin rakkoon keessan maalidha? Rakkoo arabaa bichaa miti rakkoon keessan immoo maali? Ana masii azanuu dadhabeetii. Ati anaaf siifan azan araba caalaa gindammoo ati naan ana dhageechi ana nageen ishee wajjin haasaa ekin Itoophiyaadha isheen sana biraa deeme kophaa ishee tas hojjettii miti. Ooftu Nafisa. Kennaa jirta? Mateesse maal gootaa saba? Yeroo baay'ee arabarraa bicha murteessina fidis rakkoo guddaa qabdu bara. ሰላም እንደት ነሽ ውዴ? ደህና ነሽ? እኔ እሰማለሁ አማርኛ። እንዴት ነሽ? ስራ እንዴት ነው? ምን አጥፍታ ነው እሷ? ሁሌ ከመዳም ጋር እየተጣላች ነው። ላይ ገብታ ትነግረኛለች። ምን አጥፍታ ነው እሷ? እኔ ወላሂ እንጂ እኔ ሴትዮ ያው እኔም አመለዋን አላውቅም። እኔም አዲስ ነኝ። ስንት ወርሽ ነው አንቺ ከመጣሽ እዛ?
አሁን 6 ወሬ ነው እኔ ገና አዲስ ነኝ። ግን ያው ሁሌም ቀድሞ የመጣ ማን ነው? አንቺ ነሽ ወይስ እሷ? ቀድሞ የመጣ እሷ ነው። ኧረ እሷ ናት። ያየሽውን ብቻ ተናገሪ። እሷ ኢትዮጵያ ስለሆነች እንዳትዋሽላት። ያየሽውን ተናገሪ። ማን ነው ጥፋተኛ? አረቧ ናት ወይስ እሷ? ጥፋተኛ ማን ነው? ስለምመክራት ነው። ልንገርሽ፣ እሷም ሲሆን እኔ አሁን እኔ ከመጣሁ አዲስ ነው። እሷ በፊት የልጅዋ ቤት ነበር የምትሰራው። ኦኬ እሺ፣ አውሪ። እየሰማሁሽ ነው። ሁሉ ነገር ከለከልሽ። አዊ እኔ ገባሌር ነው። በቃ ሻንጣ በታዱ ደምቶኝ ማይት አዊ ሻንጣ በታዱ ደምቶ ጀቻ ጅርቲ ሻንጣ በታዱ ደምቶ ጀቻ ጅርቲ ገባንዴ ማን በቃ ዋተኮ ሸክን ጀዲኒ ገናን ሲኒ መጥን ብኩሲ ከትማ ገና ልክልክ ተዘጋሽ ዋንተ ይዲ ዴቪድና ሩፍታት ሲንበር ባለሲ አቂቲ ዋንተ ሸንጀት እሺ ጀዲ መስረፈ ዱጋ ሲኒ ዴቪድ ኮ ሸከተኒ አቂ ዋነ ሸንጀት ወዲ ሲቂ ጮፌቲ አራ ጋፊን ቃቡ ሲጀመር ኦማ ጋፊን ቃቡ ሹፌር ጅንዴ ምናየት rakkoon qabu waan barbaade bitadhu waan tokko bitadhu waan babbareeda waan biyyatti galteetti fayyadamtu zariif zalmaan zariif akka waan tokko hin binne yoo qabaatte warqii keessaa bitadhu birriin sarka jira shaantaa tokkuma bitanan ga'u shaantaa ishee guddaa tokkoo fi ishee kiiloo 10 ishee xinnoo ishee xiyyaara keessa gashatu shaantaa lama bitadhu ishee kiiloo 10 kiiloo 7 tokko jirti innoodha xiyyaara keessa garuu danda'anii qodaatti nannaqattee tokkommoo guddaa isaa jechuudha. Hawwi garuummoo wanta hubachuu dandeessu jaartiin duraanuu naas baraarraa turte miira darbe sitti miira barna hubachuu didde malee shoodhaatti dawwal minaamina jettaniiti ma'iitti si galimite. Kazani ishiin duraanuu jechuudha. Duraanuu nama lama eeggadda shufeera tokkoo fi saratanyaa waggaa 40 aspeechi takka gaggeessite. Guyyaa tokkotti nama lama gaggeessite. Micaan birrii damooza kennii jettee damooza jaartiin tun damooza jaartii sanaan nu biraa jaartiin damooza lafa goonan micaan sobaa qalliidha jechuudha. Ina garre birriin haa kennine jedheetuma nutti qaqallate. Kazaan jaartiin tun birriin argine jedhe micaan jetteen dawwalteetu silkii bishina kiyya jettee kazaan birriin hattanii hoo jettu micaa dhuguma san xiqqeetti fiddee badii jettee kanuma badii xiqqaa goote. Micaadhaafis ishiidhaafis jaartiin Tigreedha. Micaan immoo Masiriidha. Kanatti dhuguma san shufeera fidatte amma shufeera Suudanii. Dhaqigaa yoo amala qabaatte yoo carraa qabaatte Kuwaitiin hin dhufta. Si'oosii qabaan waggaa 4 dhufee tajaajila biyyatti baradhee dhufe. Hagam ergi baratte? Ergi biyya kana dhufte? Ganaadha ka waggaa lama xumuruunidha garuu amma. Amma maal gootaa akkuma biyyatti galteeni tikeetii buusa galaa jirtu kan akka hin ganne tikeetiin gosi barbaachisaadha biiroodhaa si gaafatu. Mana warra keetiitti hin galeeni Addis Ababatti sagaleen sii kaa'atii dhattee biiroo sana foormii guuttee paaspoortii keetti laattee maatii wajjiniin biyya keetti galte. Teessee eeggatan tarbiyyuu goota jechuudha. Afaan Arabiffaatiin interviyuu akka afaan Arabiffaa beektu. Paaspoortii keessaa limdii akka qabdu. Arabiffa perfeekti taatee jennaan Dubaayii waggaa tokko nu jedhee Suudii waggaa 2 nu jedhee akkas akkaseetti himta. Akka dafeessii dhufuuf jechuudha. Afaan qalxaafaa yoo taate nama hojii yoo taate jechuudha. Sabooddee footoo taatee. Osoo galii mattaawqaa haadha kan keetti biyyarraa naaf daadhiin wayii kan abbaa kee mattaawqaan abbaa kee si duukaa dhufuu qaba lakkoofsi bilbilaa isaanii dirqama barbaachisaadha. Wabii kan sii ta'uun barbaachisaa waan ta'eef. Obboleessa kooti fidiitu Finfinneetti na eegin jedhaan rakkoon qabu obboleessa kooti. Inni fidee haa dhufu malee obboleessi mattaawqaan obboleessaan ta'u. Yoo abbaan kee faarii kee du'aniiru ta'e bichaadha kan obboleessaa kan ta'u. Ituu jiraniin ta'u. Deebi'ee immoo wabii kan ta'uudhaan mattaawqaa manamaati. Wabii makan ta'uu barbaachisaa. Deebisee immoo ati maal gootaa si'oosiin keessi arga jiraa? Obboleessi mana keenya jira si'oosiin kee. Fidaa kottaa hidhiin kana gashitee paaspoortii geejjibatti paaspoortii